Harkafuun akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee yeroo kanaa kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaadha. Ministeerri hojii fi dandeettii ejensiiwwan walqunnamsiisa hojii fi hojjetaa biyya alaa 15 ta'an irra dhorkaa yeroo kaa'u beeksise. Ejensiiwwan biyya alaa kanneen hojii fi hojjetaa walitti fiduu irratti hojjetan lakkoofsi isaanii 15 ta'an irratti dhorkii yeroo kaa'amu ministeerri hojii fi dandeettii beeksise. Ministeerri hojii fi dandeettii biyya alaatti carraa hojii uumuun alatti mirgaa fi nageenya lammiilee eeguuf kan hojjetu ta'uun isaa ni beekama. Bu'uura labsii aangoo fi hojii dhaabbatichaaf kennameen ministeerichi dhaabbilee eeyyama walqunnamsiisaa hojii fi hojjetaa biyya alaa irratti hojjetan kanneen waliigaltee jedhame eeguu dhaban yeroof hojii irraa dhorkuu ibse. Ejensiiwwan kunneen akkaataa waliigalteen hojjechuu dhabuu isaaniitiin caamsaa 11/2015 eegaluun yeroof hojii irraa dhorkamuu ibse. Qabeen kontirbaandii tilmaamaan qarshii miliyoona 184 ol ta'u to'atame. Koomishiniin Gumruka Hordoffii caamsaa 25 hanga waxabajjii 1/2015 geggeesseen qabeenyaa kontirbaandii qarshii miliyoona 184 tilmaamamu to'achuu beeksise. Meeshaalee kontirbaandii qabaman keessaa uffata, boba'aa, meeshaalee elektirooniksii, buna, qoricha, konkolaattota, meeshaalee miidhaginaa, meeshaalee waraanaa, qoricha sammuu namaa hadoochuu, zayita nyaata bilcheessuu fi maallaqa biyyaalessaa adda addaa ni argamu. Qabeenyi kontirbaandii karaa waajjiraalee damee Aqaaqii Qaallittii Hawaasaa Jigjigaatiin Musa koomishinichi beeksise. Kontirbaandii kana geejjibaa osoo jiranii namoonni dhuunfaa 3 fi konkolaattonni 2 ol to'annoo jala ooluu isaaniis ibsame. Dr. Warqinaa Gabayyoon irra deebiin barreessaa olaanaa IGAD ta'uun filataman. Yaa'iin hooggantoota abbaa taayitaa misooma mootummoota Afrikaa Bahaa 14ffaan guyyaa kaleessaa Jibuutiitti gaggeeffamee jira. Hooggantoonni fi qondaaltonni biyyoota miseensa IGAD yaa'icha irratti hirmaachuun hojiiwwan IGAD Afrikaa Bahaatti hojjetamaa jiranii fi dubdeebii dhaabbatichi kenne dabalatee dhimmoota adda addaa biroo irratti mari'atanii jiru. Xumura yaa'ii kanaa irratti miseensonni IGAD irra deebiin Dr. Warqinaa Gabayyoo kanaan dura barreessaa dhaabbatichaa turan waggoota arfan dhufaniif barreessaa olaanaa dhaabbatichaa ta'uun akka itti fufaniif filatan. Dr. Warqinaa Gabayyoon yaada kennaniin kanaan dura waggoota arfan dhufaniif IGAD akkan hoogganuuf na amanuu keessaniif galatoomaa jedhan. Dr. Warqinaa Gabayyoon bara 2019 irraa eegalee barreessaa olaanaa IGAD ta'uun tajaajilaa jiru. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu biyya alaa isinitti hima. Naatoon shaakala waraana Raashiyaa akeekkachiisuuf keeyyeeffatte jalqabe. Naatoon xiyyaaronni waraana isaa Raashiyaa akeekkachiisuuf leenjii eegaluu isaanii beeksise. Shaakalli humna xiyyaaraan taasifamu kun biyya Jarmaniin qindaa'e kun torban tokkoof akka turutu himame. Dhaabbanni waliigaltee kaaba Atlaantik Naatoon waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemaa jiru kun biyyoota Awurooppaa kanneen birootti babal'achuu danda'a sodaa jedhu irraa kan ka'e Raashiyaa akeekkachiisuuf shaakala lola qilleensaa akka jalqabe ibse. Dhiyeenya kana Chaayinaan balaliistota humna qilleensaa Naatoo soorama baase qacaruun ishee ni yaadatama. Akka Euronews gabaasetti shaakala waraana guddaa kan Raashiyaa akeekkachiisuuf taasifamaa jiru kana maqaan isaa ittisa humna qilleensaa 23ffaa jedhamuun kan moggaafamee fi shaakalli waloo xiyyaarota waraanaa kan biyyoonni Awurooppaa irratti hirmaataa jiran kun xiyyaarota waraanaa 250 ol kan hirmaachisedha jedha. Shaakala kana irratti biyyoonni miseensa Naatoo 25 kan hirmaatan ta'uun kan himame yoo ta'u loltoonni 10,000 ol akka shaakalicha irratti hirmaatanis gabaasa kana keessatti heerameera. Shaakala kana irratti biyyoota miseensa Naatoo ta'aniin alatti xiyyaaronni waraana Jaappaanii fi Siwiidin akka hirmaatantu himame. Shaakalli waraanaa kun haleelaa diroonii fi misaayilaa kiruuzii akkamitti akka fashaleessuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'utu ibsame. Lolli Raashiyaan Yuukireen waliin taasisaa jirtu gara fuulduraatti biyyoota biroo tarkaanfachuu mala yaaddoo jedhu keessa kan jiru Naatoon yeroo hunda dacheen biyyoota miseensa isaa akka hin haleelamne eeguuf qophii ta'uu isaa beeksise. Jarmanitti ambaasaadarri Ameerikaa Euronewsitti akka himanitti shaakalli waloo biyyoonni miseensa Naatoo taasisan kun Raashiyaaf ergaa dabarsuuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsan. Oduu ispoortiitiin bakka bu'aan Joordaan Piikford oduu jijjiirraa Maanchister Yuunaayitid waliin wal qabatee ture dhugaa irraa kan fagaate jechuun gool eegaan kun qophii bara dorgommii dhufuuf Everton waliin akka turu ifa godhe. Maanchister Yuunaayitid gool eegaa Juventus Chezin fudhachuuf itti yaadaa jiru. Taphataan kun paawundii miliyoona 8.5 tti tilmaamama. Maanchister Yuunaayitid taphataa sarara ittisaa Naapoolii Kim Min Jee fudhachuuf Naapoolii waliin mari'achuuf karoorsanii jiru. Maanchister Yuunaayitid taphataa Juventus waliin gargar ba'uuf gahee Adrien Rabiot fudhachuufis fedhii qabu. Taphataan sarara ittisaa Sporting Lisbon Goncalo Enision gara Newcastle deemurraa gara Manchester United deemuu akka filatu dubbate.
Kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa Hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.